kutaa arraa kanaan immoo wanti ilaaluuf deemnu waa'ee itti fayyadama jecha if jettuuti jechuudha. Jechi if jedhamtu tun akkuma jechoota biraa daily use kan jennu haasawaa guyyaa guyyatti goonu keessatti kan akka nu fayyadudha. Akka seerlugaa yookiin immoo akka giraamariitti jechuudha. Jechi if jedhamtu tuni kaatagoorii kondiishinaalii keessa jirti. Kondiishinaaliin akka sadiitti adda qoodama jechuudha akka Ingiliffatti. We have 3 types of conditionals. The first one is zero conditional, and first conditional and second conditional jedhameti bakka sadiitti adda ba'a jechuudha. Inni zero conditional jedhamu kuni it is for facts or things that are always true jechuudha. Inni zero conditional jedhamu kuni wanta dhugaa ta'e qofaaf kan fayyadudha jechuudha. Akka fakkeenyaatti kan ilaallu yoo ta'e if you heat water it boils jedha. Bishaan yoo uwwiste maal ta'a in danfa jechuudha. Kuni dhugaadha jechuudha. Sobni keessa hin jiru jechuudha. Yookiin tilmaamas miti jechuudha. Kuni zero conditional jedhama. Inni kaan immoo first conditional jenneeni. First conditional kan jennu kuni for real future possibilities jedha. Kun immoo kan itti fayyadamnu wanta fuulduraa kan ta'uu danda'uudhaaf jechuudha. Dhugaa ta'uu danda'a, wanta fuulduraati ta'uus danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf if it rains jedha namto yoo roobni roobe I will stay at home mana turaa jedha. So roobni sun yoo kan roobu ta'e namichi sun mana turuu danda'a jechuudha. So waan fuulduraa kan dhugaa ta'uu danda'uuf kan fayyadamnu jechuudha. First conditional kan jennuuni. Inni xumuraa second conditional kan jedhamu. Inni kun it is for unreal or hypothetical situations jedha. Inni isa kana kan fayyadamnuuf wanta dhugaa ta'uu hin dandeenye yookiin immoo wanta tilmaama jechuudha. Yoon akkas ta'e akkas ta'a kan jedhu fakkeenyaaf if I won the lottery I would travel. Yoo looteriin naaf baate addunyaa tana keessa deddeema jedha. Dhugaa ta'uu dadhabuu danda'a jechuudha. Sanii fi gosa sadiitti qoodama. So nuti amma kan irratti xiyyeeffannu isa zero conditionalii fi first conditional kan jennu kana jechuudha. Maaliif keessa gad nuun buusu grammar keessa kubbuma kubbatti akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu barannaa jechuudha. Fuulduraaf graamarii keessa akka gaariitti gabbuun waan ta'eef stepin nuti amma irra jirru akkamitti wanta beezii ta'e dubbachuu dandeenya kan jedhu irra waan jirruuf fuulduraaf tokko tokkoon gadi fuunee kan ilaallu ta'a. So akkuma duraanii wanti isin irraa eegamu isin yeroo viidiyoo kana ilaaltanitti qalamaa fi daftara biraa qabaachuu qabdu. Marsaa lammaffaarratti barreeffachuu qabdu. Sababni isaatis qormaataatu jira. Akkuma beektan qormaanni immoo wanta ilaaltan kana yookiin immoo dhaggeeffattan kana hangam takka akka isin gale kan test isin godhuudha yookiin immoo kan isin qoruudha. So viidiyoo kana ilaaltanii guyyaa lama booda qormaataa jira. Warra haaraa taatan gareetu jira. Garee WhatsAppii kan gaafiin irratti ergame deebisaanis achumaan ergamu. So achi keessatti isiniif laalla. Namoonni gareetti hin dabalamin garee sanittis dabalamaadha. Viidiyoo kana jalatti argattu waan ta'eef kanarraa kaafee viidiyoo kana faffacaasuun immoo gahee teessanii share fi like godhuudhaan kan haaraa taatan immoo subscribe godhuudhaan jechuudha. Having said so, now let's move to the lesson. Hangana erga jennee mee gara barumsichaa haasennu. Okay, so namni tokko yoon qarshii qabaadhee nan bitaa jechuu barbaada waan takka. Okay? Qarshiin qabu garuu osoo qabaatee silaani bitaa jechuudha waan san. Akkami jechuu danda'a waan san mee? Osoo qarshii qabaadhee nan bita ka jedhu kana. If I have the money, I will buy it. Asirratti willidha shorti taate malee jechuudha. So if I have the money, I will buy it ka jedhu. Dafnee jechuudhaaf if I have the money, I'll buy it. If I have the money, I'll buy it. Asirratti yeroo hedduu waa'ee if yeroo fayyadamnu himni lamaatu jira. Gaalee hirkataa fi gaalee if danda'a ka jennuun jechuudha. So asirratti if I have the money ka jedhu akka afaan Oromootti hamma asitti gaalee hirkataa ka jennuun yoo maallaqa qabaadhe jedhee callisaa jechuudha. Asii achi immoo if danda'aadha. I'll buy it nin bita ka jedhu. Yeroo dubbisnu asitti hafuura fudhachuu qabna jechuudha. If I have the money, I'll buy it. Otoo maallaqa qabaadhe yookiin immoo qarshii qabaadhe nin bitaa jedha jechuudha waan fuulduraati.
asirratti maal jedha yoo baallee qabaadhe nam balali'a yookiin immoo otuun baallii qabaadhe silaa nam balali'a ka jedhu akkami jenna if I have a wing I will fly ammaasi if I have a wing silaan kochoo yookiin immoo baallii qabaadhe I will fly nin bararaa jedha ifni akkam jenna if I have a wing I'll fly yoo roobni roobe isa reefu jennu sun jechuudha kuni yoo roobni roobe manan turaa ka jedhu jechuudha okay akkamitti jenna yoo roobni roobe yookiin immoo silaa roobni roobe manan tura yookiin immoo yoo roobni roobe manan tura akkami jechuu dandeenya if it rains okay if it rains I'll stay yookiin immoo I will stay home if it rains I'll stay home if it rains I'll stay home so asirratti don't forget to say after me ana jala jechuu akka hin daganne maalifi akkaataan itti jedhamu kun baay'ee ulfaataadha jechuudha namoota hedduu fi kana waliin haa jennu if it rains I'll stay home ka jedhu dafnee jechuudhaaf haa yaallu waliini if it rains I'll stay home if it rains I'll stay home akkasii jenne jechuudha asirratti nam tokko yoo gargaarsa barbaadan nagaafadha jechuu barbaade akkamii jedhame itti yaadaa osoo hin deebisne okay if you need help ask me okay if you need help ask me if you need help ask me akkasii jenne jechuudha yoo gargaarsa barbaadan asirratti neediin barbaachisuudha so if you need help gargaarsa barbaadan ask me nagaafadhaadha jechuudha tokko tokkoon isii kaansa yoo bilbilan dafii kaasii nama tokkotti ergaa dabarfachuu barbaada ergaa akkam jedhu yoo bilbilan dafii kaasi bilbila nama bira dhiistee taa takka immoo bilbila akka namni sun dafee kaasu gaafachaa jirta jechuudha so yoo bilbilan dafii kaasi jechuu barbaanne akkamitti jenna jechuudha if they call yoo bilbilan answer quickly if they call answer quickly hojii yeroo dheeraa hojjetee dadhabe argine yoo dadhabde boqoddu jechuu yoo barbaanne akkam jenna if you are tired take a break if you are tired jechuun yoo dadhabde take a break boqoddu boqonnaa xiqqoo fudhadhu jechuudha asirratti uffataa jira uffata tokko nama tokkoof kan barbaade ifitti ilaalii yoo sitti ta'e fudhadhu yookiin immoo uffadhu jechuu barbaadata yoo sitti ta'e uffadhu jechuu barbaade akkami jetta if it fits you okay yoo sitti ta'e jechuudha fit jechuun qaama keetitti waan likkii yookiin immoo gita kee dhufu jechuudha so if it fits you yoo sitti ta'e wear it uffadhu okay dafne akkami jenna isa kana if it fits you wear it if it fits you wear it yoo qo'atte ni dabartaa jettaan nam tokko yoo barbaadde yoo qo'atte ni dabarta akkami jenname yoo qo'atte ni dabartaa kan jedhu akkami jenna if you study yoo qo'atte you will pass if you study you will pass isa kana deebisnee negative akkami goona if you don't study yoo qo'anne you will fail you'll fail ni qoftaa jechuudha so asirratti hima agarru yookiin fakkeenya kan nama hunda garii gara negatiivaa deebisuudhaan yookiin immoo jijjiiruudhaan yookiin immoo caasaa himaa jijjiiruudhaan gara hima adda addatti qayyaruu danda'u qabdu jechuudha fakkeenyaaf isa asirra jiru kana if it fits you yoo sitti ta'e uffadhu ka jedhu gara biraa kamiin jijjiiruu danda'a jedhaati if gaafadha fakkeenyaaf asirratti yoo sitti ta'e ka jedhu yoo isheetti ta'e haa uffattu jechuu akkamittiin danda'a ka jedhu fakkeenyaaf if it fits her yoo isheetti ta'e let her wear it akka haa uffattu jechuu yookiin immoo yoo sittiin ta'anii uffatin jechuu barbaanne if it doesn't fit you
don't wear it. Hin uffatin. So akkasi jijjiiruudhaaf yaalii godhaadha. Inni itti aanu maal jedhaa? Yoo isa argite yookiin immoo agarte nagaa naa jedhiini nam tokko yeroo si biraa deemu abaluudhaan nagaa naa jedhiini yoo agartu kan jedhamu san akkami jenna. If you see him, okay, yoo isa argite say hello, nagaa naa jedhiini, okay. So akkasi jenna jechuudha. Yoo qophaa'e nyaachuu dandeenya. Yoo qophaa'e nyaachuu dandeenya akkami jenna. If it is ready, we can eat. If it is ready, yoo qophaa'e, we can eat. If it is ready, we can eat. Akkasi dafnee jenna jechuudha. If it is ready, we can eat. If it's ready, we can eat. Akkasi jenna jechuudha. Yoo si nuffisiise yookiin immoo si hifachiise waan haaraa yaalii jedha asirratti. Wanta akka deddeebistee guyyuu yeroo gootu si dabbaraa yookiin immoo si hifachiisa. So waan haaraa yaalii sin jedha nam tokko. Akkamiin jechuu danda'a? Yoo si hifachiise yookiin immoo si dabbare waan haaraa yaalii kan jedhu kana Ingiliffaan akkamiin jenna deebisne. If you are bored, try something new. If you are bored, yoo si nuffisiise, bored jechuun nuffisiisuudha. Try yaali something wanta new haaraa ta'e tokko yaali jechuudha. So dafnee haa jennu. If you're bored, try something new. If you're bored, try something new. Akkasi jenna jechuudha. Yoo dhugaatee maal gochuu qabaa jedha. Yoo dhugaatee maaliin gochuu qaba akkamiin jenna. If it is true, what should I do? Namni tokko haasawaa sitti haasee wanti amma jechaa jirru kun yoo dhugaatee maal gochuun qaba jedhee nama tokko gorsa yookaan irraa barbaadu ta'e haasawaa akkasii jechuudha. Akkamitti jenna. If it is true, yoo dhugaatee, okay, what should I do? Maal gochuun qaba. Yoo qorree jaakeetii uffadhu jedha. If it is cold, wear a jacket. Yoo sitti qorree jaakeetii uffadhu kan jedhu. If it is cold, yoo qorree jennu san jechuudha. Wear a jacket. Jaakeetii uffadhu. Isuma kana jijjiiruudhaaf if it is hot yoo jenne asirratti. If it is hot, yoo oowwe, don't wear a jacket. Jaaketa hin uffatinii jechuudha. So kanarra dhaabbachuudhaan hima kana gara adda addatti jijjiiruu dandeessan jechuudha. Yoo yeroo qabaatte wal haa qunnamnu jechuu barbaadda ta'a. Isa sana akkamiin jetta? If you are free, let's meet. Okay, let us meet ka jedhutu akkana gabaabbate. So if you're free, let's meet ka jedhu dafnee jechuudhaaf. If you're free, let's meet. If you're free, let's meet. Jenna jechuudha. If you're free jechuun yoo yeroo qabaatte jechuudha. Free yoo taate jechuudha. Let's meet haa wal qunnamnu. Yoo cabe bakka buusii jedha. Fakkeenyaaf qodaa yookiin immoo mi'a meeshaa ka jennu kana mana keessaa wanni tokko yoo cabe waan san bakka buusii jechuu ta'uu danda'a jechuudha. So akkamiin jenna? If it is broken, replace it. Okay. Fakkeenyaaf sibiilli bishaanii kan mana keessa deemu yoo bakka tokko hin cabe haaraa bittee bakka buusuu jechuudha. So if it is broken, yoo cabe, okay, replace it, bakka buusi. Yoo beelofte waan tokko nyaadhu. Nama jechuu barbaada. Nama beelee agarte yoo beelofte waan tokko nyaadhu. Usteen taa'in jechuudhaaf. If you are hungry, eat something. If you're hungry, eat something. If you're jennaa jechuudha. Are ka jedhu waan gabaabsame. If you're hungry, eat something jenna jechuudha dafnee jechuudhaaf. If you're hungry, eat something. Yoo ariifachiisaa ta'e naaf bilbili. If it is urgent, call me. If it is urgent, yoo ariifachiisaa ta'e. Urgent jechuun ariifachiisaadha. Call me, naaf bilbili. If it's urgent, call me.
akkasii jenna jechuudha definitely. Inni itti aanu yoo sitti tole bitadhu. Waan tokko ni agarta, ni feeta yookiin ni jaalatta. Waan san yoo sitti tole bitadhu namaan jechuu barbaadde simply akkamii jenna? If jennee maal jechuu qabna? If you like it, buy it. Salphumatti jechuudha. If you like it, yoo feete waan san yoo sii ta'e sitti tole buy it. Bitadhu, buy it, biti jechuudha jechuudha. Itiin san maaliin bakka buuti? Wanta ati bitachuu deemtu san. Itiin pronounii keessaa wanta nama hin taaneef kan fayyadamnu jechaa turre miti. So wanta ati bitachuu deemtu mobaayila yoo ta'e itiidhaan bakka bu'uura jechuudha. Mobaayila jechuudha itti kan jedhu fayyadamna jechuudha. Wanticha sana jechuudha. So if you like it, buy it. If you like it, buy it.